gaafachu khiyaf wa hunda suuraalee viidiyoolee dalagame suuraalee walitti qabame fi kaduraan gadhiifamuu isaa ofii kagadhiifamee jirullee silkii keessa hin balleessa obboleessa kiyya Abdi Raggaasaa dhiifamaa waan sitti balleesse waan beekaa waan osoo hin beekin sitti balleesses rabbii kee chaanillee si dhiise atis naa dhiisi hundi keessan galatuma ustaada kiyyaa naaf jiraadhaa hundumti keessanuu kabajaa waan ani samiidhe hundumaaf dhiifamaa waan ani karaa miidiyaa irra barreesse hundumaallee hin kaasa kana boodallee deebisee maqaa isaa hin kaasu inshaallah. Hammenya kayritti rakkoon qabu kayrratti wal waamuun ol yaadachiisu hammenya maqaa isaa hin kaasu jedhu. Hammenya istuwa. Hammenya maqaa isaallee hin kaasu rabbillee nu fadhiisu akkuma walii dhiisa. Dhumarra garuu dhaamsannaa ammadhuun qabaadarraa carraa tokko naa laattu. Dhaammadhamu. Okay, galatoomaa dhugaa gochuudhaaf. Egaa wanti xiqqoon kun waan gurguddaa balleessiti. Haydar keenya na gargaarteetta dhiifama. Ustaazonni keenya irree ulamaa'onni keenya beekonni keenya asliin hundi keessan iyyuu dhiifama. Keessattuu ustaaz Xaariq Galatoo baay'ee dhiifama gaafachuun barbaada. Kanarraan kan hafee dhugaa dubbachuudhaaf dhimma abdiin salaatu dhimma maaliin jedhu irratti xiqqoo ishee namni dhuguma si'a barbaadama namni miidiyaa kaaraa dubbatu ustaaz Xaariq Galatoo fi Abaazaar Sultaan Alkeer abdiin salaatu yoonaan jedhan wallaahi ayyan hin fudhadha sababiin isaa yeroo dheeraa wajjin jirra ustaaz Xaariq Galatoo wajjin karaa dheeraa deddeemneerra Abaazaarii wajjin yeroo dheeraa walitti dhufna waliin bullaa waliin teenya waliin kaana Sultaan Alkeerii wajjin waliin baana waliin gallaa jireenyi keenya numa walumaani. Masgida tokko guyyaa guutuu salaata shanansaa waliin salaanna sultaanii wajjin jechuudha. Innaa dhimma abdiin salaatu abdiin islaamiti jedhu sanarratti ustaaz Xaariq Galatoo fi Abaazaar asirra jiru waan ta'eef isaan yoo konfirminaa godhan anillee amma shaadaa qabachuu barbaada jechuudha. Jechuun inni kun dubbii hakikaati siireesii waan ta'eef dhimma birrii caalaa dhimma maalii caalaa siireesii gatii ta'ee fi irra deebi'ee shaadaa fudhachuun barbaada. Ustaaz Xaariq Galatoo fi Abaazaar abdiin salaatu abdiin musliimiti yoonaan jedhan keessattuu ibaadaa irratti kallattii garaagaraa irratti wanti ni miti yoo ta'e itti aansuudhaan ergaa koo lama fagaan dabarfadhu erga fuuli koo qayyarame nama baay'ee fuula natti jijjiirate dhugaa dubbachuudhaaf maaliif akka ta'e Allahu alam warruma kaleessa waliin hin deemnaa kottu achi dhannaa kottu achi goona sagantaa akkasii qabnaa kottu naan jedhan hedduu isaaniitu abdiin maaliif ulamaa'ota jala deema maaliif ulamaa'ota irratti dubbata maaliif akkas godha jedhanii isaanumatu deebiseetu naqiiqaa jira. Maaliif akka ta'e hin beeku qalbiin kun jijjiiramne ijoollee ala koo jijjiirame malee inshaallah illee fayyuu danda'a rabbiin irraa kaasuu danda'a jaalladha ofitti hin finne na barbaadeetti dhufe malee an barbaadeetti nanne please maal akka ta'e dhugaa dubbachuudhaaf ifanaa godha warroonni fuuli korgeeddarame fuula keessa natti jijjiirtan illee rabbii jedhaati please qalbii kun eegaa kanarraan kan hafe ergaan kun sadaffaaf inni dhuma. Dhimma mucayyoo zayitinatti natte irratti dhimma sana keessaan qabannee jirra. Namni tokko illee akka miidiyaa irratti kaasuun barbaadu irra deebi'ee jechuudha. Ani intala kanaaf utuu hammina yaada ta'e ani intala kanaaf utuu beektan dhimma salaataa irratti garuu mi'uutii banatanii Abaazaarii fi Xaariq Galatoo hin salaatu naana jedhanii ustaaz Xaariq Galatoo yookiin abbaan ta'e shaadaa naana qabsiisu ammoo jechuudha. Kana inni na ajajuu fi bitti dhugaa himuudhaaf gaafa sa'aatii 5 zuhuriin gahee nuun jedhu jira. Yoo jilba qabatan maal jedhan nuun jedhee itti himne faatiyaa irra deebi'ee nu bira qara'uu viidiyoo raabbanne qabna abdii yoo taate nama nuu salaata irratti geggeessaa ture dhugaa rabbii himuudhaaf nama bulii 15 ji'a hoteela wajjin turre asii achi waliin deemnu gaafa kanas abdii diin irra jabeessuuf malee abdiin immoo haa nutti gammaduuf waliin deemne waliin tumsineef malee waan biraatii miti gamma kayyaan ka argan ni salaatallee salaata odoon gahinfaa beenaa hin salaannaa jedhee nu kakaasuu itti beekaa. Abdii ko tadeen gadda waan biraasiin hin jennan haqiiqa beekutti aslii biratti ol bahee wanti asliin fide kun kijibaa miti jedhe tanabicha wanni ansimiidhe tana yoo natti ilaaltan olomaan illee namni kuma diidamii wayii asirra jirtanillee rabbiif jecha amoytuu naa godha. Abdii haga waliin turretti guyyaa tokko isaa salaata dhiiseen argine guyyaa tokko isaa jecha kufrii dubbatuun argine guyyaa tokko isaa islaamummaa qeeqoyyoon argine waan biraatii miti jechoota isaa keessatti madaalawaa dubbataa waan ulamaan saalfachiifne waan aaqilan saalfachiifne waan beekaan saalfachiifne isaa dubbatu qofaan arge akka beekutitti in laalalle ani gizee viidiyoo inni waraabulle walumaa galatti Haydaris ammoo abdii gaafa nuti bira hin jirre gaafa nuti biyyaa baane bira dhaabbatee yeroo rakkoo sanitti yeroo cinqii sanitti sagalee ta'ee fi humna ta'ee fi
akka inni yaalamuuf aarsaa guddaa qabale. Sababa sanirraa ka'ee har'a namni icciitii kalee waliin jiru hiriyummaan kana gahuun hedduun itti dhagahamee ture. Walumaa galatti dubbiin dhumatuuni hedduu gammanne ulfaadhaa galatoomaa jechuun barbaada. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dhugamatti rabbii keenya galateeffanna dura dursuu ka galateeffatamu haqa godhatu rabbii keenya. Rabbii hawaasa kiyya ka irraa walii dhagahu ka wal beeku ka walii beeku ka wal beeku ka walii beeku. Kaigana wali dole wali lola. Kayo kaigana dogon gurbe. Ali Bukhaya osoo hin cufne ani lama dhaggeeffataa jira waajoo osoo jera sini ken ayyel salatu jalqaba irratti waggaa dheeraa dura rabbiin jaaladha Ustaz Abdurrahman Hussein wallahi haqiqatan rabbiin sin jaaladha yeroo dheeraa dura sin dhaggeeffachaa ture sababa waan kanaati rabbiin asirra wal nu garsiise alhamdulillah jaa eegasi ammoo ani eefa seene manguddummaa tana keessa illee jiru dhaggeeffataa isin dhaggeeffataa jira obboleessa kiyya asliidhaan yoo abdii raggaasaa tarii qalbii keessatti sitti muufatee hajiraatu taate akka dhiifame hedduu ni barbaada aslii akka nama obboleessa kiyyaa tokkotti yoo tarii nama zannii qabatu taate abdii raggaasaa dhiifama jechuu akka hedduun asliin inni biraa erga gartee waan inni aslirraa gammadee gaafa osoo silaa dubbilleen feetu bilchoo taatu jirtuu taatu Ustaz Taalibuu fuula isaanii arkee waa hunda quufee jaanirraa guyyaa sanirraa asliiti yoonni na gammadde wallahi lazim kabaja ati ulamaadhaaf qabdu sun namni birallee beeki barnoota taatiif waan hin taajjabaa jirurraa hanga guyyaa jalqabarraa isin bira seenee haasawaa hin godhaan jiru dhaggeeffataa jiraan taa'eetum osoo arraan tana yeroo gartee sheekkan aaliman dhufanii wanni kun gahee dhaabbadhaa gizee isaan isiniin ja'an tamam namni beeku guddaa fi kabajuun shari'aa keessa jira xiqqaa fi rahmata godhuun oggaa sheekotiin afaan dhuftee waan kanarraa dhaabbadhaa isiniin ja'an qabamuun sun waan bareedaadha Ustaz Taaliboo ammoo gara dhaloota kanaa dhaloota bubbeettanii akkas fa'aa hunda baastan gara dhaloota kanaa dhuftanii TikTok kanallee osoo gartee hin didin wallahi silaa dubbii gartee hin dhaabne akka gartee ibidda dikee seenee gizee hunda deemu teessu fituu keessanitti rabbi umrii keessan keessa barakaa haa akka nama isin dhaggeeffataa ture tokkotti abdilleen abdi raggaasaa obboleessa kiyya rabbi fayyaatee bakkatti haa deebisu insha Allah ilma keetillee qabakka goo rabbi si haa godhu amantii irrattillee rabbi kasi haa dhaabu akka obboleessaa tokkotti wanni si dhaamu islaamummaa rabbiitu namaa kanna fa rabbiin si badhaase ammoo uno Ustaz Tahir ragaasi bahanii turan waa'ee barnoota ati isaa wajjin mari'attee sanirratti bakkin ani yaada irratti itti kanu barbaade barnoota sanirratti xiyyeeffannaa godhi takka inni biraa namoota kana hundaafuu dhiifama godhi abdiinis asli xiyyaate ammoo abbaa ajandaa kanaati waan kana hundeessiitu qabee as fidi nama hawaasaa fi yoo gartee abdilleen qalbii keessatti khasmuufate taate awun fi je'in ammoo nama dhugara cechuu baga gartee insha Allah umrii dheeradhu nuti sheek maal jechaa jiran beeytanii asli wali qabeetiitii gartee sheekotii TikTok irratti gartee daawaa wanti godhaafii jira fatwaa gosisaa jira fatwaa godhaafii jira wallahi lazim garuu kophallee jettee ati akkasitti jala deemtee dubbiin tun har'a dhumuusitti alhamdulillah ani akka nama dhaggeeffataa tokkotti yaada hanqanan kan nadhee Ustaz Taaliboo immoo insha Allah naman jaaladhuuf yeroo dheeraa waa ture ka asliin beekee hanga sanitti fuulma keessan agarraanu quufe jee ijoolleen teenya immoo hanga san afaan dhaabbatuun insha Allah sirriidhaa miti jechuun barbaada Haydar ammoo dhiifama boodaa kanaaniin qabbaneesse galatoon jazakallahu Ustaz Taalibuu jala naambisa najala fudhattanii abdii fi aslii wal waamaati dhiifama waliin haa godhaa isin lachuu jazakumullah khair laateen dhiifama qabdu bar yoo zannin jirtaate jazakallah afon alillah hundi keessa warri asirra jirtan namni natti mufattan tanirollee jedhee ammallee jedhee anuma bada sirreessuu fi qaayidaan dhiifamni gaarii miti afoo inaalillah oofin tarabbiti maali borullee wanni biraa baduu mala isinii galee